Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa waliin isinitti himaa na waliin tura. Taphoonni Torbee 13'ffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa ramaddii Mattuutti taphoonni 5 guyyaa irraa gaggeeffameera. Nama sa'aatii 2 irratti Arbuu Culullee fi Mandii gidduutti morkii gaggeeffameen daqiiqaa 17ffaa irratti Mitikkuu Abaatee galchii lakkoofsiseen dursummaa qabachuun boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa deebitiinis Mandiin galchii 1-2 Arbuu Culullee injifateera. Kanumaanis Alaazaar Bantii Mandii irraa taphataa orjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 4 irratti Aggaaroo fi Jaan Sayyoo gidduutti taphaa gaggeeffameen Jaan Sayyoo galchii Hamzaa Najaa daqiiqaa 16ffaa irratti lakkoofsiseen 1-2 dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa boodaatiinis daqiiqaa 52ffaa irratti dabalataan Hamzaa Najaa galchii lammaffaa lakkoofsiseera. Torbee lamaan dura Liigii 1ffaa Oromiyaa ramaddii Buraayyuu irratti gaggeeffamaa tureen kilabii Guruuraa keessatti ga'umsa addaa mul'isuun kilabii isaa sadarkaa 3ffaan akka goolabuuf shoora olaanaa taphateera. Yeroo ammaa kana kilabii Jaan Sayyoof mallatteessuun taphaa guyyaa irraa Aggaaroo waliin taasisan irratti galchii 2 lakkoofsiseera. Eebbisaa Taammiruu immoo galchii 3ffaa fi 4ffaa daqiiqaa 74ffaa fi daqiiqaa dabalataa 90 booda lakkoofsisuun Jaan Sayyoo walumaa galatti galchii 4-1 Aggaaroo injifateera. Abdul Karim Zakir immoo daqiiqaa 84ffaa irratti galchii mootamuu jalaan baraarree Aggaaroof lakkoofsiseera. Kanumaanis Eebbisaa Taamiruu Jaan Sayyoo irraa taphataa orjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti Gabaa Roobii fi Jaardagaa Jaartee gidduutti morkii gaggeeffameen rukuttaa adabbii daqiiqaa 21ffaa irratti Jaardagaa Jaartee argateen Masarat Abbabaa lakkoofsisuun 1-2 dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa deebitiinis galchii lammaffaa Masarat Abbabee daqiiqaa 50ffaa irratti lakkoofsiseen walumaa galatti galchii 2-2 Gabaa Roobii injifateera. Kanumaanis Masarat Abbabaa Jaardagaa Jaartee irraa taphataa orjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu keessatti taphoota 12 taasiseen galchiiwwan 10 Liigii 1ffaa Oromiyaa ramaddii irratti lakkoofsisuun baay'ina gooliitiin goolabuun isaa ni yaadatama. Tapha waaree boodaa fi eegamaa sa'aatii 8 irratti Mattuu fi Limmuu Gannat gidduutti gaggeeffameen Habtaamuu Shariif daqiiqaa 27ffaa irratti galchii jalqabaa lakkoofsiseen dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa deebitiinis daqiiqaa 57ffaa irratti Toofiq Faanta'uun rukuttaa balleessaa argateen lakkoofsisuun galchii 2-2 Mattuu injifateera. Kanumaanis kilabiin bulchiinsa magaalaa Mattuu taphoota 12 booddee ramaddicharraa injifatameera. Habtaamuu Shariif immoo Limmuu Gannat irraa taphataa orjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 10 irratti immoo Ammayyaa fi Cinnii Mugar gidduutti taphaa gaggeeffameen galchii 1 qixaan boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebitiinis galchii Fiqaaduu Toleeraa daqiiqaa dabalataa 90 boodaan lakkoofsiseen galchii 2-1 Ammayyaan Cinnii Mugariin injifateera. Kanumaanis Fiqaaduu Toleeraa Ammayyaa irraa taphataa orjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Mattuurraa.